Nagaanii fi araarri Waaqayyoodha. Lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu? Karaa YouTube'dha sagalee Waaqayyoo kan hordoftan hundumti keessan akkam jirtu? YouTube'ii kodhaaf immoo haaraa namoonni taatan share, subscribe godha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessan jireenya keessan kan eebbifame haa ta'u eebbifamaayi. Barumsa gaa'ilaa ammas itti fufnee akka ilaalaa jirru beekamaadha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Abbaan manaa fi haati manaa tokkodha mata duree jedhu irratti sagalee Waaqayyoo ilaalla. Maaliif tokko ta'anii isa jedhus immoo itti daballa jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Abbaan manaa fi haati manaa tokkodha erga jennee booda sababa isaan tokko ta'aniifis immoo ilaalla jechuudha. Kutaa macaafa qulqulluu irraa argannu macaafa keenya Milkiyaas isa dhumaa jechuudha. Raajii isa dhumaa kan kakuu moofaa raajii isa dhumaarra ergamee kan kakuu moofaa keessa jiru Milkiyaas isa jedhamu jechuudha. Milkiyaas irraa walii wajjin laalla kallattimaan gara Milkiyaas raajicha boqonnaa 2:15 irra dhanna. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kutaa kanarratti akkuma agarru Waaqayyo foonitti lubbuuttis tokko isaan godhe jedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Haadha manaa fi abbaa manaa tokko kan godhe Waaqayyoodha. Namni tokko hin goone namni walitti hin maxxansine kan namni walitti maxxanse yoo ta'e namni gargar baasuu danda'a jechuudha. Abbaa manaa fi haadha manaa kan walitti fide yookaan immoo tokko kan godhe Waaqayyoo mataasaadha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Isa Waaqayyo walitti qabsiise eenyumtuu gargar baasuu hin danda'u waan ta'eef. Waaqayyo tokko godhee walitti isaan qabsiiseera waan ta'eef. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Waaqayyo tokko godhee waan walitti isaan qabsiisee fi isa Waaqayyo walitti qabsiise namni gargar baasuu hin danda'u jechuudha. Kan tokko godhee abbaa manaa fi haadha manaa tokko kan godhe Waaqayyoodha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Haati manaa fi abbaan manaa tokko gaafa jennu tokko kan isaan godhe Waaqayyo foonittis lubbuuttis jedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Kana jechuun maal jechuudha? Foonittis jireenya foonii isaanii keessattis tokko, jireenya foonii isaanii keessattis tokko, jireenya lubbuu isaanii keessattis tokko jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Jireenya isa kan foonii jiraatan keessattis tokkodha. Jireenya isa kan lubbuu keessattis immoo tokkodha jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Garagara miti haati manaaf abbaa manaa. Garagara miti haati manaaf abbaa manaa. Lama miti haati manaaf abbaa manaa. Kanaaf haati manaaf abbaa manaa tokkodha jedha macaafni keenya qulqulluun. Kan tokko ta'anii foonittis lubbuuttis. Kan isaan tokko ta'anii foonittis lubbuuttis. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Gaa'ila keessatti namni tokko gaa'ila uummachuu isaatiin dura garuu gaa'ilaa keessatti waadaa gaa'ilaa yeroo mutti waliin galanii foonittis lubbuuttis waadaa walii galu. Kana jechuun maal jechuudha? Du'a malee eenyumtuu gargar akka isaan baasuu hin dandeenye yookaan immoo hamma dhumaatti akka isaan waliin jiraachuu danda'an kan inni ibsuudha jechuudha. Hamma dhumaatti waliin jiraachuu akka isaan danda'an hamma dhumaatti jechuudha. Hamma jireenya lafarra jiraatan hundumaatti walii wajjin jiraachuu akka isaan danda'anii macaafni qulqulluun keenya jara sararee nutti hima. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Waadaa waggaa 50 miti kan walii galan. Waadaa waggaa 80 miti kan walii galan. Waadaa bara jireenya lubbuu isaaniiti. Waadaa bara jireenya lubbuu isaaniiti. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Kanaafidha foonittis lubbuuttis tokko kan isaan ta'aniif jechuudha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaafidha wanti isaan gargar ba'uu hin dandeenyeef. Waaqayyootu walitti qabsiise, Waaqayyootu tokko godhe, namni immoo gargar baasu hin danda'u jechuudha. Waaqayyootu tokko isaan godhe jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Kan tokko isaan godhe maalitti isiniin jedheera? Foonittis lubbuuttis jechuudha. Lubbuun isaanii tokko gaafa taatu yookaan immoo jireenya lubbuu isaaniitti tokko gaafa ta'an gooftaa tokko waaqeffatu jechuudha. Gooftaa tokko qabu jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti yeroo baay'ee kan agarru maatii tokko keessatti gooftaa lamatu jira. Isheen gooftaa biraa waaqeffatti, inni gooftaa biraa yookaan immoo inni gooftaa biraa, isheen gooftaa biraa. Akkasitti waaqeffatu. Inni kun immoo sirrii miti. Sirrii miti jechuudha. Inni kun sirrii miti. Lubbuun keenya tokko gaafa taatu yookaan immoo lubbuuttis tokko jireenya lubbuuttis tokko gaafa taanu kan nuti waaqeffannu yookaan immoo kan nurratti moo'eetoo jiru gooftaa tokkicha ta'a jechuudha. Gooftaa tokkicha ta'a jechuudha. Erga kana Waaqayyo foonittis lubbuuttis tokko isaan godheedha. Maaliifis tokko isaan godhe? Maaliif tokko isaan godhe?
Jara kana maaliif tokko godhe? Gaa'ila kana maaliif tokko godhe? Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Sababni gaa'illi tokko ta'ee fi kutaadhuma kana keessatti sanyii ofii isaatii kaafachuudhaaf kana godheedha. Sanyii ofii isaatii kaafachuudhaaf kana godhe. Sanyii isa sodaatan, sanyii isa kabajan, sanyii isaaf jiraatan, sanyii isa waaqessan oomishuudhaaf Waaqayyo gaa'ila tokko kan inni godhe jechuudha. Jireenya gaa'ilaa tokko kan inni godhe. Abbaa manaa fi haadha manaa tokko kan inni godhe sanyii ofii isaatii barbaadu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Sanyii ofii isaatii barbaadu, kan ofii isaatii barbaadu Waaqayyo sanyii tokko yookaan immoo sanyii isa qofa waaqeffatan, sanyii isa qofa sagadan, sanyii isa qofa bitaman oomishuudhaaf Waaqayyo gaa'ila tokko kan inni godheef jechuudha. Kaayyoon uumama gaa'ilaa madda oomishaadha. Isa sana immoo mata duree biraatiin kan qabadhee dhufa jechuudha. Madda oomishaa namaati. Madda oomisha namaa ta'uusaa gara yerootti aanutti immoo qabadhee tan dhufa jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Isa kana ammaa kana keessatti kan nuti ilaallu jala sararree kan nuti ilaallu haati manaa fi abbaan manaa tokko nuun jedha. Sababbiin isaan tokko ta'anii fi Waaqayyo gooftaanii dhaloota ofii isaatii barbaadu yookaan immoo sanyii ofii isaatii barbaadu. Dhaloota isa kabajan, dhaloota isaaf jiraatan, dhaloota isa waaqessan, dhaloota maqaa isaa jajatan, dhaloota isaaf ulfina laatan oomishuudhaaf. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Isaan oomishuudhaaf Waaqayyo foonittis lubbuuttis tokko isaan godheedha. Kaayyoon tokko isaan gochuu, kaayyoon gaa'ila uumuu Waaqayyo, kaayyoon gaa'ila dhaabuu Waaqayyo, kaayyoon dhiira tokkoo fi dubartii tokko walitti fiduu Waaqayyo lammaffaa irra deebi'ee dhoqqee bukeessuu hin barbaanne Waaqayyo. Ilma namaa uumuudhaaf, ilma namaa tolchuudhaaf Waaqayyo irra deebi'ee dhoqqee bukeessuu hin barbaanne. Dhoqqee bukeessuudhaan Waaqayyo nama tolchuu hin barbaanne. Kanaaf Waaqayyo ammas dhoqqee bukeessuun waan isarra hin jirree fi dhoqqee tokko osoo hin bukeessin namni wal bira ga'e yookiin dhiiraaf dubartii wal bira geessee dhalli jidduu isaaniitti akka argamuuf Waaqayyo dhiiraaf dubartii godhee isaan uumeedha. Gaafa isaan uumu Waaqayyo dhiiraaf dubartii godhee uumeedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Dhiiraa fi dubartii ta'anii uumaman. Isaan dhiiraaf dubartii ta'anii uumaman kun dhiira tokko fi dubartii tokkodha. Dhiira lamaaf dubartii tokko miti yookaan dubartii lamaaf dhiira tokko miti. Dhiira tokkoo fi dubartii tokkodha. Isa kanas Waaqayyo waan godhee beeka. Namni kan hin quufne yookaan immoo fedha isaatiin jireenya gadi dhiisii kan jiraatu waan ta'eef akka inni jireenya gadi dhiisii kanatti hin seenneef yookaan immoo jireenya waa'ee hin baafne keessa galee isa akka hin gaddisiifneef tokkoo fi tokko godhee isaan uume. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Kaayyoon inni isaan uumee fi sanyii ofii isaatii barbaadu, sanyii isa kabajan, sanyii isa sodaatan achitti oomishuudhaaf. Gaa'ila Waaqayyoon sodaatu jidduu maaltu jira yoonaan jettanii ijoollee Waaqayyoon sodaatu argama. Gaa'ila Waaqayyoon sodaatu jidduutti ijoollee Waaqayyoon sodaatutu argama. Ijoollee Waaqayyoon sodaattu lafa jirtutti biyyi sun biyya nagaa taati. Biyyi Waaqayyoon sodaattu biyya boqonnaa qabdu taati. Maddi oomisha namaa yookaan immoo maddi argama namaa gaa'ila jidduutti. Maddi badii namaas gaa'ila jidduutti. Gaa'illi tokko kan Waaqayyoon hin kabajne yoo ta'e, gaa'illi tokko yookaan maatiin tokko kan Waaqayyoon hin kabajne yoo ta'e, dhalli isaan irraa argamus immoo Waaqayyoon kan hin kabajne ta'a. Caalchisee kan hin kabajne ta'a. Caalchisee Waaqayyoon kan gaddisiisu ta'a. Abbaan koo yoo kan Waaqayyoon hin beekne ta'e, ani caalaa kan Waaqayyoon hin beekne hin ta'a jechuudha. Yaamichi Waaqayyoo yoo na dhaqqabe malee fakkeenyaafan maatiin irraa dhaladhee Waaqan beekan. Waaqa tolfamaatti bulu turan. Garuu yaamichi Waaqayyoo na dhaqqabe dukkana sana keessaa akkuma Abrahaam baase Waaqayyoon anas na baase jechuudha. Abrahaam sanyiin isaa maatiin isaa Waaqa tolfamaa warra waaqessa yookaan warra xoonqaa'ota ture. Garuu Waaqayyo yaamicha isaatiin Abrahaamin achi keessaa isa baase. Baay'een keenya waamamnee baane maatiin keenya kan hin waamamin baay'een isaanii jiru. Maatiin keenya hojii xonqolaa keessa ammayyuu kan jiraatan. Maatiin keenya hojii biyya lafaa keessa ammayyuu kan jiraatan baay'ee qabna jechuudha. Maatii jal'aa keessatti dhaloota jal'aatu oomishama. Dhaloota jal'aatu oomishama.
galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Maatii Waaqayyoon hin sodaanne keessatti dhaloota Waaqayyoon hin sodaannetu oomishama. Dhaloonni Waaqayyoon hin sodaanne immoo biyyaaf hin ta'u, waldaa kiristaanaaf hin ta'u, namaaf hin ta'u, eenyumaafuu hin tolu. Dhaloonni Waaqayyoon hin sodaanne eenyumaafuu hin tolu jechuudha. Kanaaf dhaloonni Waaqayyoon sodaatu eessatti argama yoonaan jettanii maatii Waaqayyoon sodaatu jidduutti argama. Kanaaf Waaqayyo maatii isa sodaatan, maatii isa beekan jidduutti kan inni barbaadu dhaloota isa waaqeffatan barbaada. Kanaafidha haadha manaa fi abbaa manaa tokko kan inni godheef jechuudha. Baay'ee godhee hin uumne Waaqayyo, tokko godhee uume. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Sanyii ofiisaatiif kaafachuudhaaf kana godhe. Kanaafis jireenya keessan eeggadhaa. Haadha manaa keessan isa qeerrummaa irraayis amanamummaa hin dhabinaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Jireenya keessan eeggadhaa. Haadha manaa keessan isa qeerrummaatti argattan irraayis immoo maal hin dhabinaa? Amanamummaa hin dhabinaa. Wal gidduutti wal amantii hin dhabinaa jechuudha. Abbaan manaa haadha manaa amanuu dadhabe taanaan jireenyi isaanii jireenya badaa ta'a. Gaa'illi isaanii gaa'ila shakkamaa ta'a. Kanaafiyyuu abbaa manaa fi haadha manaa jidduutti wanti gargar isaan baasu yookaan immoo wanti wal isaan shakkisiisu isaan jidduutti uumamuu qabu. Inni ishee amanuu qaba, isheenis isa amanuu qabdi. Walamantummaan gaa'ila jidduutti hin jirutu gaafa ta'e, amantummaan gaafa dhabame gaa'ila gidduudhaa gaa'illi sun diigamuudhaaf ni ariifata. Gaa'ila eenyumtuyyuu diiguu hin danda'u. Ilmi namaa ofii isaatii diiga. Fakkeenyaaf abbaan manaaf haati manaa ofii isaaniitiin ni diigu. Isa diiganiif immoo gatii diiganiif Waaqayyo biraa dabanii fudhatu. Garuu namni diiguu hin danda'u. Seerri diiguu hin jiru. Seerri gaa'ila diiguu hin jiru. Namni gaa'ila diigu hin jiru. Namni gargar ba'u gaa'ila jidduutti facaasu hin jiru. Garuu dhibaa'ummaa mataa isaaniirraa kan ka'e, Waaqayyoon sodaachuu dhabuurraa kan ka'e gargar ba'u. Fakkeenyaaf qabxiiwwan kanaan duraa keessatti gaa'ila jidduutti waldhabdeen gaafa ka'u gaa'ila jidduutti hin kaane isiniin jedheera. Waldhabdeen jalqaba gaa'ila jidduutti hin ka'u. Gaa'ila jidduutti osoo hin taane waldhabdeen jalqaba Waaqayyoon biratti ka'a. Namni tokko Waaqayyo wajjin gaafa waldhabe galee kan gaa'ila isaa wajjiniin waldhabu. Duraan dursee namni tokko Waaqayyo wajjin gaafa waldhabuu eegale gaa'ila isaa wajjinis waldhabuu eegale. Inni lammaffaadha. Gaa'ila isaa wajjin waldhabuu sun lammaffaadha. Waaqayyoon sodaachuu gaafa dadhaban sirna sana keessa yookaan sirna waldhabbii sana keessa seenu jechuudha. Gaa'illi kabajamaadha. Hunduma birattis kan qulqulleeffame haa ta'u yookaan immoo hunduma biratti ulfina qabeessa haa ta'u jedha Macaafni Qulqulluun. Gaa'ila kana salphisuu dura yookaan immoo gaa'ila kana diiguu dura kakuu Waaqayyoo wajjin hin qabnu diigneerra jirra jechuudha. Gaafa kakuu Waaqayyoo wajjin hin qabnu diignu gaafa Waaqayyoo nurraa garagalu gaa'ila keenya diiguunis baay'ee salphaadha. Duraan dursa namni osoo haadha manaa isaa wajjin wal hin dhabin, haati manaa abbaa manaa ishee wajjin osoo wal hin dhabin jalqaba wal dhabdeen Waaqayyo biratti jechuudha. Waaqayyo wajjin wal dhabdee jirti yookaan Waaqayyo wajjin wal dhabee jira jechuudha. Waaqayyo wajjin namni araara qabu, Waaqayyo wajjin namni tokkummaa qabu, Waaqayyo wajjin namni jaalala qabu, Waaqayyo wajjin namni jireenya qabu mana isaa keessattis immoo akkasuma nagaa qaba jechuudha. Nagaan kan inni dhabamu Waaqaa wajjiniin tokkummaan nuti qabnu yookaan immoo walitti dhufeenyi nuti Waaqayyo wajjiniin qabnu gaafa manca'uudha. Fakkeenyaaf Addaamiin gaafa laaltan Waaqayyo wajjin erga wal dhabee booda yookaan immoo ajaja Waaqayyo gaafa cabseen booda jireenya isaa kan manca'uu eegale. Hewaaniin gaafa laaltan akkas. Namoota baay'ee gaafa laaltan jalqaba waa keessa galan. Isaan dhiisaa, nama dhiisaa ergamoota fudhadhaa. Lucifer jalqaba yaada garaa isaa keessatti Waaqayyoo wajjin wal dhabe. Erga Waaqayyoo wajjin wal dhabe booddeedha kan inni adaba fudhate. Gooftaan baraaf jireenya keessa naa eebbisu. Kanaaf gaa'illi Waaqayyotu walitti hidhe namni gargar baasuu hin danda'u. Kanaaf haadha manaa keessaniif iddoo guddaa kennaa. Warri hin fuune yeroo fuutan gaa'ila keessaniif iddoo guddaa kennuu qabdu. Kabaja guddaa kennuu qabdu. Fedha keessan miti gaa'illi. Namoonni baay'een gaa'ila kan isaan uumatanii fi qabxiiwwan kanaan duraa keessatti dubbadheera. Namoonni baay'een gaa'ila kan isaan uumatanii fi wal qunnamtii saalatiif. Inni kun immoo Waaqayyo biratti sirrii miti.
gaa'illi kan waaqayyoon ni hundeesse fedha foon keenya akka baanuuf osoo hin taane jidduu keenyatti namni argamuudhaan waaqayyo dhaloonni lafa irratti akka baay'atu waan barbaaduuf kan inni isa uumeef. Kanaaf gaa'illi fedha keenya miti. Fedha keenya raawwachuufis hin fuudhu, fedha keenya raawwachuufis hin heerumu. Gaa'illi fedha waaqayyooti. Gaa'illi karoora waaqayyooti. Gaa'illi yaada waaqayyooti. Kanaaf gaa'ila yaada waaqayyoo ta'uu yoo beektan, gaa'ila kan uume waaqayyoon ta'uu yoo beektan, gaa'ila diiguun karoora waaqayyoo diiguudha. Gaa'ila jidduutti lola facaasuun yookaan wal loluun waaqayyoo wajjiniin wal loluudha. Isa waaqayyoo dhaabe mormuudha. Waaqayyoon mormuudha. Waaqayyootu dhaabe. Waan waaqayyoo dhaabe, utubaa waaqayyoo dhaabe, wanta waaqayyoo dhaabe, kabaja waaqayyoo dhaabeen wal lolaa jirra jechuudha. Kanaaf gaa'ila keessaniif iddoo guddaa kennuun isinirra jira. Warri hin fuune gaa'ila keessan ergoo gaa'ila godhattanitti, gaa'ila yommuu godhattanitti, yeroo fuulduratti gaa'ila raawwattanitti gaa'ila keessaniif kabaja guddaa kennuun isinirra jira. Amma barumsa kana kan barattaniif boruuf isin fayyada warri hin fuudhin jechuudha. Warri fuutan garuu kanaan dura isin jidduutti wal dhabdeetu jira yoo ta'e baay'ee nama dinqa. Birriin gaa'ila diigaa, birrii irratti wal loltanii gaa'ila wal diigdu. Wantoonni akkana mucaa kiyya mucaa keetii minaaman jechuun kun gaa'ila diigaa. Kanatu gaa'ila diigaa. Inni kunniin kan keessan miti, mucaanis kan keessan miti, birriinis kan keessan miti, isinuu kan waaqayyooti. Galanni ulfinni Yesuusidha. Birrii kiyyaa gaafa jettanii isin likkii miti baddanii jirtu jechuudha. Birriin kan keessan miti, birriinis kan waaqayyooti, isinis kan waaqayyooti. Ijoolleen kan keessan miti, ijoolleenis kan waaqayyooti, isinis kan waaqayyooti. Kanaafuyyuu fedha keessaniif hin arganne ijoollee. Itti dadhabdanii hin arganne ijoollee. Gatii kafaltanii hin arganne ijoollee. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf. Waaqayyootu isiniif kenna. Isa waaqayyo isiniif kenneef kabaja guddaa kenna. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Iddoo guddaa laadhaafi, bakka guddaa kennaafi, kabaja guddaa yommuu isin laattaniif waaqayyo eebba danuu isin irratti dhangalaasa. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Fakkeenyaaf waa'ee koo isinii kaasee isinitti himeera. Jalqaba barumsa gaa'ilaa jalqaba keessatti waan baay'ee kaasee isin barsiisee jira. Waa'ee kan koo kaasee isin barsiisee jira. Baay'ee isaa jechuudha. Baay'ee isaa kaasee isin barsiisee jira. Fakkeenyaaf maqaa ijoollee kootii isinii dhaheetan xumura. Faazigaa, Tinsaa'ee, Reewobooti. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Maqaan isaanii kun maal akka isaan ta'an hunduma isaayyuu barumsoota darban keessatti kaa'ee jira. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Faazigaa jechuun bira darbuudha. Tinsaa'ee jechuun ka'uudha. Reewobooti jechuun bal'achuudha. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Gaa'illi eebbi waaqayyoo keessa yoo jiraate bira darbuutu ta'a, ka'uutu ta'a, bal'achuutu ta'a. Eebba waaqayyootu gara namaa dhufa jechuudha. Inni eebbifamna jechuudha. Eebba keenyatti immoo maqaa moggaafnee dabarraa jechuudha. Eebba waaqayyoo nuu kenneef maqaa itti laannee bira dabarraa jechuudha. Kanaaf gaa'ila keessaniif iddoo guddaa kennaa. Gaa'ila keessan jaaladhaa. Illuuminaatiin gaa'ila balleessuudhaaf kiyyoon inni xaxaa jiru baay'eedha. 466 gaa'ila balleessuudhaaf kiyyoon inni xaxaa jiru baay'eedha. Warri baranneerra yookaan immoo beekumsa biyya lafaa kanaa hin qabna warri jedhan. Barumsi isaanii beekumsi isaanii kan biyya lafaa kanaa warri ta'e immoo isaanis gaa'ila balleessaa jiru. Gaa'ila diigaa jiru. Kanaaf waa'ee beektotaa immoo yeroo itti aanu keessatti qabadhee nan dhiyaadha. Waa'ee beektota gaa'ila irratti yaada kennanii fuulduratti immoo qabadhee isiniif dhiyaadha. Akkasumas immoo yaada ergaa akkasumas immoo wanta irratti isin barsiisu yoo qabaattan natti himaa. Asumaanan isin barsiisa waan ta'eef inni biraa gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Gaafii yoo qabaattan gaa'ila irratti gaafii keessan gaafachuu hin dandeessu. Karaa barreeffamaan na gaafachuu hin dandeessu. Barreeffamni baay'inaa salphata waan ta'eef rikoordii dhaggeeffachuun immoo yeroo baay'ee narraa fixa. Yeroo baay'ee narraa fixa. Namoonni kadhataaf namoonni garagaraa hin seenu. Namoota baay'eetu gara kiyya seenaa kadhata barbaadaaf jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo isaa waan hin qabneef rikoordii narratti hin erginaati. Barreeffamaan yaada keessan naa ibsaa. Warri barreessuu hin dandeenye garuu daqiiqaa tokko kan hin caallen rikoordii naaf ergaa gaafii barbaaddan gaafadha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Guddaa sin jaaladha, guddaa sin kabaja. Akka sin jaaladhuuf sin kabaju sinuu gaarii gootanii beektu. Barumsa sardaa keessatti Waaqayyo gaa'ila tokko godhe isa jedhuudha.
abbaa manaa fi haati manaa tokkodha jennee akkasuma tokko godhee kan isaan tokko godhee foonittis lubbuutti jenneerraa lammata irratti immoo kaayyoon inni tokko isaan godhee fi sanyii ofii isaatii barbaadu achitti oomishuudhaa fi sadaffaa irratti haadha manaa keessan irraa yookaan abbaa manaa keessan irraa amantummaa hin dhabinaa isa jedhudha. Gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa. Shaaloom. Obboleessa keessan Gammachuu Urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii Duwwaa 912 99 1049 yoottan argachuu dandeessu. Akkasumas YouTube koo share subscribe godhaa. Akkuma sin dhaqqabeen dhaggeeffadhaa. Akkasumas immoo akka inni yeroo hundumaa sin dhaqqabuuf subscribe godhaa. Gooftaan baraa jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Barumsi sin jala darbuu hin qabu. Boruuf sin fayyada. Har'allee sin fayyada. Ammallee sin fayyada. Ammallee sin fayyada. Gooftaan sinaa eebbisu. Eebbifamaa maqaa Yesuusiin. Nagaaniif araarri Waaqayyoodha. Lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodha kan taatan hundumti keessan akkam jirtu. YouTube koodhaaf haaraa namoonni taatan share subscribe gochuu hin dagatinaayi. Gooftaan ulaabantii Waaqaa banee eebbadanuu jireenya keessan irratti haa dhangalaasu. Maqaa Yesuus Kiristoositiin jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u eebbaaf ta'aayi. Waaqayyo ulaabantii Waaqaa banee isin haa eebbisu. Egaa YouTube'n kun ni jalqabaa narratti akka cufame isinitti himeen jira. Isa kana ammoo share gochuudhaan subscribe gochuudhaan maatii ta'uudhaanii akka inni namoota baay'ee bira dhaqqabu godhaayi. Gooftaan isin haa eebbisu. Barumsa waa'ee gaa'ilaa irratti kaleessa kaaseen ture jechuudha. Gaa'illi warshaa oomisha mootummaati jenneerra. Mootummaa isa kam? Mootummaa isa ardiif samii kana uume isa kana Waaqayyoo jennee walii wajjiniin ilaalleerra jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Waaqayyo gaa'ila kan hundeesse isa waan ta'eefidha jechuudha. Waaqayyo gaa'ila kan hundeesse isaadha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Gaa'ila eessatti hundeesse yoom hundeesse isa jedhuu fi seera uumamaa boqonnaa 2 keessatti Waaqayyo gaa'ila kan inni hundeesse jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti akkas jedha. Ergasii Waaqayyo gooftaan namichi kophaa isaa ta'uun gaarii miti. Kan akka isaatti isa gargaartu ani isaaf nan tolcha jedhee. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan akka isaa jechuun kan akka isaatti isa gargaartu ani isaaf nan tolcha jedhee Waaqayyo namichaaf haadha manaa yookaan gargaartuu Hewaan ishee kan jedhamtu Waaqayyo ofii isaatii qopheesse jechuudha. Karoora kana kan baase Waaqayyo mataa isaadha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ergasii Waaqayyo munyuqa lafarraa hundumaa erga tolchee booda lafarratti hafuura kan baafatan lubbuu qabatanii kan jiraatan hundumaa erga tolchee gara namichaatti fide. Namichis maqaa itti moggaase booddee namichaaf kan taatu ammayyuu hin argamne jedha macaafichi. Maalee keessa bineensota lafarra munyuqan hunduma keessayyuu namicha kan gargaaru namichaaf kan ta'u kan akka namicha hin argamne. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kan akka namicha hin argamne. Kan akka namicha hin argamne. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haaleluyyaa. Kan akka namicha hin argamne. Kan akka namichaatti namichaan gargaartu. Kan akka namichaatti namichaaf taatu. Kan namicha taate fakkaatti isaa kan qabdu ammayyuu maal hin taane hin argamne. Kanaafuu Waaqayyo namichi akka rafee of wallaaluu godheedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Waaqayyo gooftaan namichi rafee akka inni of wallaalu godhe otoo namichi rafu lafee isaa cinaachaa isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaatti immoo foon guute. Dhaabbileen amantaa tokko lafee cinaacha bitaa keessaa jedhan. Lafee cinaacha bitaa keessaa wanti isaan jedhanii fi oomisha Waaqayyo madda Waaqayyo warshaa Waaqayyoodha isa nama oomishu kana akka salphaatti ilaaluu barbaadaniiti. Kana jechuun dubartii akka salphaatti ilaaluu barbaadaniiti jechuudha. Dubartii dhiiraa gadi godhanii ilaaluu waan barbaadaniifidha malee macaafni qulqulluun lafee bitaa mirga waan jedhuuf keessa hin qabu jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Bitaa fi mirga wanti jedhamu kutaa kana keessatti wanni arginu hin jiru. Lafee cinaachaa keessaa waan jedhuuf jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kanaafi lafee cinaacha namichaa keessaa jechuudha fuudhee Waaqayyo iddoo isaatti immoo fooniin guutee Waaqayyo gooftaan lafee cinaacha isaa namicha keessaa fuudhe sana irraa dubartii tolchee namichatti geesse
lafee sanarraa maal tolchee dubartii tolchee namichatti geesse. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kan isarraa baate sana, kan isaa kan taate sana eenyutti geesse? Isumatti geesse. Kan sin ajaa'ibu keessaa bineensota hundumaan jaldeessaan qabate, weenniidhaan qabate, wantoota lafa kanarra munyuqan hunduma isaanii maqaa itti moggaasee dabarse. Barumsa kutaa tokko kan gaa'ela kana keessatti barsiise keessatti waa'ee kanarratti waan baay'ee keessa gadi bu'ee isin barsiiseen jira. Achirratti namoonni baay'een keessan baay'ee waan ajaa'ibaa baay'ee argattanii jirtu jechuudha. Baay'ee itti gammaddanii jirtu jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Iddoo kana keessatti namichi maal jedhee amma reefu ta'ee isheen kun lafeen ishee lafee koo keessaa foon koo keessaa inni fuudhame. Isheen kun kan namatti waan hin argamneef namatti waan argamteef namee jedhamtee haa waamamtu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidha. Isheen tuni nama jedhe. Namatti waan argamteef isheen tuni maalidha? Nama. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namatti argamte waan ta'eef isheen tuni maalidha? Namaa jedheen. Anarraa argamte jedhe. Isheen kan kootii, lafeen ishee lafee kootii. Amma gaafa kana jedhu waan tokko dhoksaa tokko iddoo kana keessatti isinitti himuun barbaada. Addaam gaafa kana dubbatu rafee erga inni of wallaale osoo inni hin beekin Waaqayyo cinaacha isaa keessaa lafee tokko baase bakka sanatti immoo foon guute. Addaam rafeera wanti inni beeku hin jiru. Waaqayyo sisteema Waaqayyo hojjete kana, hojii Waaqayyo hojjete kana Addaam waan beeku hin qabu. Wanti Addaam beeku tokko iyyuu hin jiru. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Addaam garuu gaafa kana jedhu namatti waan argamteef nama wanti inni jedheefi filannoo isaadha. Anaaf kan taatu, anaaf kan maltu, kan na gargaaruu dandeessu, kan akka koo Waaqayyo naaf tolcheera. Amma kan na fakkaatu maal jechuun isaati? Kan na fakkaatu bifa koo kan qabdu anaan kan fakkaattu Waaqayyo naaf kenneera jechuu isaadha. Kan akka koo kan taate, kan akka kootti kan na gargaaru naaf kenneera jechuu isaa akka ta'e beekuu qabna jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Kanaaf namee jedhamtee yookaan nama jedhamtee haa waamamtu isheen kun nama anarraa argamte kan kooti anaaf kennamte karoorri Waaqayyoo jalqabatti dhiira tokkoof dubartii tokko uumuudha waan ta'eef. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kanaaf gaa'ila Waaqayyo iddoo kanatti hundeesse warshaa gaa'ilaa. Warshaa kana maqaa isaa maal jedhee moggaase? Gaa'ila jedhee moggaase. Tokkummaa kana Waaqayyo maal jedhee moggaase? Gaa'ila jedhee moggaase. Iddoo maaliiti jedhee? Iddoo namni itti oomishamudha. Iddoo argama dhala namaadha. Dhalli namaa bakka itti argamu. Dhalli Waaqayyoof ta'u bakka itti argamu. Dhalli Waaqayyoon kabaju bakka itti argamu Waaqayyo iddoo kana qopheesse jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaafis dhiirri haadha isaa fi abbaa isaa hin dhiisa, haadha manaa isaatti hin maxxana. Dubartiin haadha ishee fi abbaa isheedhaa hin dhiifti, abbaa manaa isheetti hin maxxanti. Isaan lamaanuyyuu foon tokko ta'u, qaama tokko ta'u. Kana jechuun tokko ta'u wanti jedhu wanti adda isaan baasuu hin jiru. Adda baasuudhaaf rakkisaadha jechuudha. Rakkisaadha. Amma fakkeenyaaf qubati isheen garee mara mirmirsaa isinitti haasa'u tana anatti adda baasuu hin dandeessan. Anatti yoo adda baastan na dhukkuba. Qaama kan kooti waan ta'eef. Tokkummaa jechuun tan akkanaati.
abbaan manaaf haati manaa adda ba'uu kan hin dandeenyedha. Namni waan barbaadetti adda ba'uu hin danda'a. Gaa'ilatti garuu adda ba'uu hin danda'u. Adda ba'ee kophaasaa waa gochuu waan hin dandeenyeef. Gaafa adda ba'ee garuu guutuutti lakkaawwamu, hir'inni itti lakkaawwama malee hir'uudha. Gaa'ila tokko keessatti adda ba'uun hin eeyyamamu. Hin eeyyamamu. Gargar ba'u gaa'ila gidduutti hin eeyyamamu. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Hin eeyyamamu. Itti dabalees sababii kanaaf irri abbaasaa fi haadhasaa inni isaa haadha manaa isaatti in maxxanaa isaan lachuu foon tokko ta'u jedhee sagalee Waaqayyoodha dubbata. Tokko ta'u. Tokko ta'u. Namni gaa'ila gaa'ila ijaarrachuudhaan dura yookaan gaa'ila keessa seenuudhaan dura haadha isaa dhiisuu qaba, abbaa isaas dhiisuu qaba. Eenyutti maxxanuu qaba? Haadha manaa isaatti maxxanuu qaba. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee abbaan gaa'ila gidduu yeroo seenu agarra. Haati gaa'ila gidduu yeroo seentu agarra. Hin qaba seenuu hin qaban. Seenuu hin qaban. Seenuu hin qaban. Firri gaa'ila gidduu seenuu hin qabu. Gaa'ila gidduu seenuu hin qabu. Gaa'ila gidduu seenuu hin qabu. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Namni akka barbaadetti galee gochuu kan danda'u yaada namaa miti waan ta'eef. Akka barbaade namni itti galee akka barbaade gochuu hin danda'u. Sababni isaa gaa'illi yaada namaa miti waan ta'eef. Yaada Waaqayyoo namni akka barbaade gochuu hin danda'u. Yoo barbaade walitti hidhanii yoo barbaade gargar hiiku. Akka aadaa keenyatti jaarsummaa wanna jedhamutu jira. Yoo dandamame addaan hiiku. Yoo dadhabame immoo walitti hidhu. Wanti akkasii hin jiru. Gaa'ila gidduutti gargar ba'uu Waaqayyo hin jibba. Tokko godhe. Wanti inni tokko godheefis immoo jidduu isaaniitti maal gochuu barbaadeeti? Nama oomishuu barbaadeeti Waaqayyo. Iddoo oomisha namaadha. Bakka namni itti oomishamudha. Bakka namni itti argamudha. Warshaa kana Waaqayyotu dhaabe. Warshaa maqaan isaa gaa'ila jedhu kan. Warshaa kana keessatti maaltu oomishama? Ilma namaa kan jedhamutu oomishama. Ilma namaa jechuun kabaja guddaa kan qabu. Gabaa deemtee bitachuu kan hin dandeenye. Fedha keetiin barbaaddee argachuu kan hin dandeenye. Kennaa Waaqayyoodhaa kan ta'e. Waaqayyo namaaf kan kennu. Eessatti argama? Gaa'ila gidduutti argama. Kanaaf yeroo baay'ee dhaloonni gara gaa'ilaatti yommuu seenan dhala godhachuu hin barbaadan. Macaafni qulqulluun garuu horaa baay'adhaa irra lafaa guutaa jedha. Ol deebinee ilaalla. Boqonnaa 1:26. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Kaayyoo Waaqayyo nama uumeef kottaa ilaala. 26. Kana booddee Waaqayyo kottaa akka bifaa fi fakkaattii keenyatti nama hin uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbira allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafa irra munyuqu irratti, munyuqaa hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan erga jedhee booda lakkoofsa 27 irratti akkas jedha. Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume, akka bifa Waaqayyootti isaan uume, dhiiraa fi dubartii isaan uume. Lakkoofsa 28. Waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaa, lafas guutaa, isas harka keessan jala galfadhaa jedhee jedha. Horaati maal godhaa? Lafa kana guutaa. Isas immoo harka keessan jala galfadhaa jedhe Waaqayyo. Yeroo baay'ee mala ittisaa da'umsaa jedhee namoonni baay'eenii dhala godhachuu baay'een jaalata. Kaleessa dubbadheen jira. Namoonni tokko immoo dubartii baay'ee fuudhuudhaan ijoollee baay'ee godhatu. Namoonni
tokko immoo yommuu laaltanii mala ittisa da'umsaa kana fudhachuudhaan jalqabumatti akkuma wal fuudhaniin waggaa 3 jedhaniiti fedhii isaanii fooniitiif jecha waan biraan qabu kun fedhii fooniitii isaaniitiif jecha ji'a 3 waggaa 3 hin fudhatu. Sana booda waggaa 3 booddee dhala barbaaduudhaaf ka'u. Silaa mucaan isaanii kan waggaa 2 kan ta'u waggaa 3 keessatti mucaan isaanii mucaa waggaa 2 ta'uu kan danda'u ganaa lafaa kaanii yommuu isaan dhala barbaadutti ka'an dhalli hin jiru. Waaqayyo hangafummaatti mucaa isaaniif kennuu barbaade sana hangafummaatti intala isaaniif kennuu barbaade sana lafatti balleessaniiru waan ta'eef cubbuudha. Hangafummaatti macaafni qulqulluun ijoolleen karaa saaqan hangafummaadhaan kan dhufan jedha. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Hangafa akka waan salphaatti hin ilaalina. Mucaan hangafni salphaatti hin ilaalamu. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Garuu namoonni hangafa argachuu qaban sana lafatti balleessaa ba'u. Ajjeesaa ba'u. Sanyii sun du'aa ba'a. Kanarraa kan ka'e lafaa kaanii yommuu isaan dammaqanii dhala barbaadanitti dhalli hin jiru. Hojiin ganamaadha kannis jedha abboonni keenya yommuu mammakan kannisatu dubbatee osoo hin ta'in amala kannisaa gaafa laalan kannisni ganama bahee bobba'ee lafatti bobba'ee hundumaa daraaraa guuree dhufe damma dammeessa. Ganama osoo namni hin ka'in kannifni ka'ee baate. Hojiin ganama jedhe kanniisa jedhan. Dhala godhachuun ganama. Erga dimeen keessan deemi. Erga fedha foon keessanii quuftanii booda. Dhala godhachuudhaaf dhuftu. Dhalli isin godhattanis dhala abaaramaadha. Abaarsa Waaqayyoo keessa turtanii erga Waaqayyoo walitti buutanii booda. Erga karoora Waaqayyoo karaatti fashaleessitanii booda. Erga kaayyoo Waaqayyoo balleessitanii booda. Erga karoora Waaqayyoo balleessitanii booda dhala godhachuu deemtu. Sana booda hin jiru. Yoo jiraatellee kan nama gammachiisu miti. Kan Waaqayyoos gammachiisu miti. Baleessa koo obboleettii ko. Baleessa koo obboleettii ko. Yerootti gaa'ela keessa seenuun yerootti dhala godhachuun fedha Waaqayyoo raawwachuudha malee fedha keessan raawwachuu miti. Gaa'illi fedha namaa miti isiniin jedheera barumsoota kanaan darban keessatti. Gaa'illi fedha Waaqayyooti. Gaa'ila kan hundeessi Waaqayyo ilma namaa miti. Fedha ilma namaa miti. Kophaatti jiraachuun isaa gaarii miti kan jedhe Waaqayyoo mataa isaati. Namichi kophaa jiraachuun gaarii miti kan jedhe Waaqayyo mataa isaati. Ofii isaati Waaqayyo. Kophaa jiraachuun gaarii miti. Ilmi namaa kophaa jiraachuun gaarii miti. Yeroo baay'ee namoonni sagaagala badheetti baratan gaa'ila keessa seenuu hin barbaadan. Isaaniif gaa'ila jechuun sagaagaluu jechuudha. Isaaniif gaa'ila jechuun wal qunnamtii saalaa jechuudha. Gaa'illi wal qunnamtii saalaa qofaaf jedhanii namoonni kitaaba barreessan baay'een isaanii jiru. Hubannaan isaan qaban gaa'ila irratti haga tana jechuudha. Gaa'illi wal qunnamtii saalaatiif miti kan inni Waaqayyo inni hundeesse wal qunnamtii saalaa fedha foon keenyaa bichaadhaaf Waaqayyo hin hundeessine. Ulfina qabeessa ciisichi isaas hin xuraa'in jedhama caafni. Hunduma biratti ulfina qabeessa haa ta'u. Kabajamaa haa ta'u. Ciisichi isaas immoo hin xureeffaminii jedha. Meeqaa keessantu gaa'ila xureessaa jira? Meeqaa keessantu karaa Waaqayyoo isiniif eeyyamee dhala karaa biraatiin gaa'ila gaggeessaa jira? Meeqaa keessantu Waaqayyoon gaddisiisaa jira karaa kanaan?
qaama waaqayyo siniif kenne meeqaa keessantu akkuma ofii keessanii barbaadan gochaa jira. Sana booda kaatanii dhala godhachuudhaan yommuu sin hawwitan homtuu hin jiru. Homtuu hin jiru. Isa dhiiraa bira homtuu hin jiru. Ishee dubartii bira homtuu hin jiru. Badheetti waan inni baay'ee balleessaa turtan jirtu waan ta'eef. Lafatti waan baay'ee balleessaa turtanii waan ta'eef. Salphaa isinitti hin fakkaate. Salphaa isinitti hin fakkaate. Angafatti mucaa godhachuun salphaa isinitti hin fakkaate. Dursanii dhala barbaaduun salphaa isinitti hin fakkaate. Gaa'ila keessa seenuun fedha namaa isinitti hin fakkaate. Fedhan qabu jedhame tokko tokko. Ammatti hin barbaadu jedhi. Gaa'ila keessa seenuun barbaadu jedhe. Fedha isaanii godhanii waa yaadaniifidha. Waaqayyo horaa baay'adhaa jedhe. Waaqayyo ofiisaadhaa fedheeti. Addaam barbaadee naa kenni hin jenneen waaqayyo. Ofii isaatii kenne waaqayyo. Maaliif waaqayyo karoorri inni kana baaseef ammallee dhoqqee bukeessuu hin barbaanne waaqayyo. Namniif namni wal bira gahe. Kana jechuun dhiiraaf dubartiin wal bira gahanii namni jidduu isaaniitti akka oomishamu barbaada waaqayyo. Dhoqqee yeroodhaa gara yerootti dhoqqee bukeessuu hin barbaanne waaqayyo. Karaa namni ittiin uumamu, karaa namni ittiin lafa kanarratti argamu, horaa baay'adhaa arga jedhee booda karoora ittiin horanii baay'atan waaqayyo karoora baase. Karoora baase waaqayyo. Karoora baase. Karoora baase. Eenyudha akka yaada waaqayyootti waaqayyoon kabajee gaa'ila isaa uumate kan salphate. Akkuma hin taanetti waanuma taatan keessa galtanii akkuma hin taanetti ulfina waaqayyoonis ulfina dhoowwattanii sana booda mucaan dhalatus rakkina keessa gala isinis rakkina keessa galtu. Kun ta'uu hin qabu. Akka fedha waaqayyootti raawwadhaa. Akka fedha waaqayyootti yoo raawwattan waaqayyo isinitti gammadaa. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Gaa'illi warshaa mootummichaadha. Madda oomisha namaadha. Bakka namni itti oomishamudha. Sanyiin baay'een lafarraa kan bade yaadadha. Yaadadha. Maal ta'eeti? Maal ta'e sanyiin baay'een lafarraa kan badaa jiru? Sanyii baay'eetu lafarraa badaa jira. Sanyiin gariin immoo iyyuu dachaadhaan baay'achaa jira. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Ammallee haa baay'atan. Yaada waaqayyooti namni lafarratti baay'achuun. Fedha waaqayyooti namni lafarratti baay'achuun. Haa baay'atu namni lafarratti. Kuni fedha waaqayyooti. Fedha waaqayyoo daangessuu hin dandeenye. Kun fedha waaqayyoo. Inni kun amma mootummaadhaan walitti si buusuu danda'a. Walitti si buusuu danda'a. Waa'ee siyaasaa miti kan haasa'aa jiru. Waa'ee karoora waaqayyootti kan dubbachaa jirru waan ta'eef. Gara siyaasatti gaafa fudhatame garuu walitti nama buusuu danda'a. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Nuti siyaasaa keessa dhimma hin qabnu. Dhimma siyaasaas hin qabnu. Nuti dhimmi keenya waa'ee maaliiti? Waa'ee mootummaa waaqayyoo bal'isuuti. Waa'ee namni lafarratti haa baay'atuuti. Waa'ee karoora waaqayyoo baaseeti. Nannaasaa jiru. Ilaalchonni garaagaraa jiru. Lafarratti namni haa baay'atu, baay'atinii, baay'atee maal ta'a, maal nyaata, mootummaan hin dadhabaa, kaanoo sana waa baay'eetu jira. Waa baay'eetu jira. Baay'inni namaa, baay'achuun namaa hiyyuma hin fidu. Baay'achuu namaa miti hiyyuma kan fide. Hiyyuma kan fide immoo waan biraadha. Sammaa barumsa biraatiin qabadhee inni yaada. Namni baay'achuun hiyyuma hin fidu. Namni qabeenya mataa isaatiin. Namni mataa isaatiyyuu qabeenya malee hiyyuma miti namni. Namni yoo hin dhalanne kan boru biyya geggeessu eessaa dhufa? Yoo hin dhalle, yoo hin dhalchine obboleessa koo. Boru sanyiin lafa kanarraa sanyiin tokko ni badaa jechuudha.
አንድ ጀነሬሽን ያልቃል ማለት ነው። በቃ ይጠፋል፣ ያልቃል። ካልወለዱ ካልተዋለዱ። ይሄ ሲል ደግሞ 5 እና 6 ሚስት አግቡ እያልኩ አይደለም። አከነ ወጋሲን እንጀሩ dubartoota shanii ja'a fuudhaa dhalchaa isiniin jechani. Takkitti qabdan irra takkitti waaqayyo suniif kennu irra itti fayyadamaa yeroo. Haati manaa dhala godhachuu diddi tokko tokko. Abbaa manaatu didda tokko tokko. Waaqayyo wanti walitti isin hidheef tokko wanti inni isin godheef jidduu keessatti namni haa oomishamuuf waan biraan qabu. Waan biraa hin qabu. Jidduu keessanitti namni haa oomishamuuf. Waaqayyo jidduu keessanitti namni akka oomishamu barbaada. Akka oomishamu barbaada. Sanyiin lamaan erga walitti dhufee booda. Kana jechuun dhiiraa fi dubartiin erga walitti dhufanii booda. Gaa'ela erga ta'anii booda jidduu isaaniitti kan argamu nama. Sanyiin ishiidhaaf kan isaa gaafa walitti dhufu namatu uumama. Barumsoonni sobaa tokko tokko immoo sanyii dhiiraa bichaatu nama ta'a jedhanii haasa'u. Wallaala isaaniidha kun. Kuni wallaala isaaniidha. Inni kan dhiiraa fi kan dubartii walitti dhufeen nama ta'a waan ta'eef. Gooftaan sin haa eebbisu. Haadha manaa qeerrummaa keessanirraa amantummaa hin dhabinaa. Abbaa manaa qeerrummaa keessanirraa amantummaa hin dhabinaa. Tokko ta'a waliin jiraadhaatii jidduu keessanitti immoo namni haa oomishamu. Gaa'illi madda oomisha namaati. Gooftaan sin haa eebbisu. Guddaan sin jaaladha. Guddaan sin kabaja. Ergaa kana sheerii walii godhaa. YouTubii koo namoota baay'ee biraa akka inni ga'uuf waliif daddabarsaa wal dhaqqabsiisa. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessaniif jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Boleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsa bilbila kootii duwwaa 912 99 1049. Yeroo itti immoo mata duree biraa qabadheetan siniif dhiyaadha. Waaqayyo laabantii waaqaa banee sin haa eebbisu. Sheerii walii godhaa waliif daddabarsaa wal dhaqqabsiisa. YouTubii kanas immoo namoota baay'ee biraa akka inni ga'u taasisa. Nagaaniif faraarri Waaqayyoodha. Lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoo irra lafaa hundumaatti kan argamtan YouTubii koo haaraa kan taatan sheer sabiskiraayib gochuudhaan eegalaa. Har'ammoo barumsa gaa'ila kanaan dura akkuma barachaa turre har'as itti fufnee walii wajjin hin baranna. Mata duree hamaa fi gaa'ila isaa. Hamaa fi gaa'ila isaa yookaan hamaa fi gaa'ila hamaa. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hamaa fi gaa'ila hamaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namoonni YouTubii koo haaraa taatan sheer sabiskiraayib godhaa akkasuma waliif daddabarsaa jechuudha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Hamaa fi gaa'ila isaa. Har'a immoo waa'ee hamaa fi gaa'ila isaa irratti yookaan immoo hamaa fi gaa'ila hamaa. Hamaa fi gaa'ila hamaa. Hamaa fi gaa'ila hamaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Hamaa fi gaa'ila hamaa maal inni laata? Walii wajjin laalla. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Macaafa Asteer boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irraa kaasnee walii wajjin ni laalla. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'ee gaa'ilaa irratti Waaqayyo waan guddaa akka nu barsiisu abdiif amantiin qaba. Waan guddaa nu barsiisa Waaqayyo. Jireenya keenyaaf bara keenyaaf waan baay'ee irraa baranna. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Barumsa gaa'ilaa kana keessatti waan baay'ee Waaqayyo akka isin barsiisaa jiru, waan baay'ee Waaqayyo akka isin hubachiisaa jiru abdiif amantiin qaba. Hamaa fi gaa'ila hamaa. Hamaa fi gaa'ila hamaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mata duree kanarratti kan dhaabadhee isin barsiisa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Hamaan hojjetaa mootummaa tokkooti. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Hojjetaa mootummaa tokko
muummicha ministeeraa tokkotti itti aanaa ta'ee nama hojjetudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Aangoo guddaa nama qabudha jechuudha. Aangoo guddaa nama qabudha Hamaani. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hamaan kuni gaa'ila isaa wajjin marii nama hin qabne. Hamaan kuni gaa'ila isaa wajjin marii hin qabu. Gaa'ila isaa wajjin gonkumaa marii hin qabu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gaa'ila isaa wajjin marii kan hin qabne. Gaa'ila isaa wajjin maal kan hin qabne? Marii kan hin qabne. Gaa'ila isaa wajjin kan hin mari'anne. Gaa'ila isaa wajjin mari'achuu dhabuun isaa immoo maal irraan ga'e? Jenne isa kana ilaalla jechuudha. Hamaan kun gaa'ila isaa wajjin marii hin qabu. Hojii mootummaa hojjeta. Hojii mootummaa hojjetu keessatti hojii mootummaa hojjechaa olee gala. Hojii mootummaa irraa olee gala. Achumatti dadhabee gala. Yoo galee garuu waa'ee hojii isaa kanaaf, waa'ee gocha isaa kanaaf, waa'ee ejjennoo hojii mootummaa isaa keessatti fudhatu hundumaa fi gaa'ila isaa wajjiniin marii hin qabu. Gaa'ila isaa wajjin hin mari'atu. Haadha manaa isaa wajjin hin mari'atu. Hamaa fi haadha manaa hamaa. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hamaa fi haadha manaa hamaa yookaan gaa'ila hamaa. Gaa'ila gaafa jennu maatiinis keessa gala. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Maatii isaa wajjin nama marii hin qabne. Gaa'ila isaa wajjin nama marii hin qabne. Haadha manaa isaa wajjin nama marii hin qabne. Ijoollee isaa wajjin nama marii hin qabnedha. Namni kun jechuudha. Marii hin qabu. Waan barbaade ejjennoo fudhate yoo fudhate tarkaanfii barbaade yoo fudhachuu barbaade waan gochuu barbaade hundumaa ofimaa isaatii godha. Gaa'ila isaa wajjiniin hin mari'atu. Qaama isaa wajjiniin hin mari'atu. Qaama isatti aanu wajjiniin hin dubbatu. Inni kun maal isarraa hin ga'e jennee gaafa laallu waan guddaa argarraa jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Macaafa qulqulluu keessatti Asteer boqonnaa 12 irratti akkana jedha. Kana booddee Mardakiyaayi gara balbala mootummaatti hin deebi'e. Hamaan garuu Hamaan garuu gaddee mataa isaa guggatee dafee gara manaa dhaqeedha. Har'a gara manaa deemaa jira. Har'a gara manaa deemaa jira. Asii olitti kana achitti macaafota kana keessatti gaafa seentanii tolaaltanii Hamaan kuni Mardakiyaas nama jedhamu ajjeesuudhaaf muka irratti fanniseetu ajjeesu dhumdhuma 50 galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Muka irratti fannisee ajjeesu dhumdhuma 50 kan ta'e. Kana jechuun meetira 25 jechuudha. Muka meetira 25 qopheesse. Kana jechuun biyyattii keessa kan jiru hundumtuuyyuu salphina Mardakiyaas akka arganiif ol fageessee asii ol baasee biyyattii irratti salphina Mardakiyaas namni hundumtuu akka arguuf. Biyyattii keessa kan jiru ilaala. Biyya tokko keessatti fooqii dheeraan tokko ni mul'ata. Akkuma kana fannoon inni hojjete biyyattii keessa asii ol ba'ee mul'ata. Sababni isaa meetira 25 asii ol jechuudha. Dhumdhuma 50 gaafa deebistan meetira 25 ta'a. Meetira 25 asii ol fagaata. Lafarraa meetira 25 asii ol fagaata fannoon inni hojjete. Eenyu itti fannisuudhaaf? Mardakiyaasin itti fannisuudhaaf Hamaatu hojjete. Hamaatu qopheesse. Mardakiyaasin itti fannisuudhaaf qopheesse. Mardakiyaas kun immoo mootiidhaaf guyyaa tokko waa ooleera. Oolmaa tokko mootiidhaaf ooleera. Oolmaan inni mootiidhaaf oole kuni galmee seenaa irratti galmeeffameera. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Galmee seenaa guyyaa kan mootii irratti galmeeffameera. Oolmaan inni oole oolmaa gaariin gochaan inni godhe gochaa gaariin galmeeffamee fi nama taa'udha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nama oolmaa gaarii mootummaadhaaf qabu kana nama oolmaa gaarii mootummaa keessatti jiraatu keessa sanaaf qabu nama waan gaarii hojjete kana gaaf tokko garuu Hamaan ajjeesuudhaaf. Hamaan isa ajjeesuudhaaf. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hamaan nama kana ajjeesuudhaaf. Muka fannoo qopheesse. Isa bichaa miti sanyii isaa guutummaatti lafarraa balleessuudhaaf. Gaafa kana godhu, gaafa kana yaadu, gaa'ila isaa wajjin hin mari'anne. Gaa'ila isaa wajjin mari'achuu dhabuun isaa, maatii isaa wajjin mari'achuu dhabuun isaa kutuma kana keessatti amma ilaalla jechuudha. Yaada kana gaafa yaadu, karoora kana gaafa karoorsu, dubbii kana gaafa qopheessu, gaa'ila isaa wajjin nama hin mari'anne. Gaa'ila isaa wajjin marii hin qabu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u.
Mariin qabu gaa'ela isaa wajjin. Osoo gaa'ela isaa wajjin mari'atee jira ta'e, osoo gaa'ela isaa wajjin marii geggeesseera ta'e, osoo haadha manaa isaa wajjin kan mari'atu ta'e, namni kun waan kana hin qopheessu ture. Haadha manaa isaa wajjin nama hin mari'an, ijoollee isaa wajjin nama hin mari'an, marii nama hin qabne maatii isaa wajjin. Namni maatii isaa wajjin hin mari'anne, namni maatii isaa wajjin marii hin qabne dhumni isaa gaarii miti. Laalaa nama kana. Guyyaa kana guyyaatti gaddee gara mana mootummaa seenuu didee waajjira mootummaa baqatee gaafa dheeffaa jiru kana rakkina guddaatu isa mudate. Gaafa inni hamaadhaaf dhumdhuma 50 asii oli yookaan meetira 25 fannoo qopheessee isa fannisuudhaaf ta'u Asteer mootittiin yookaan immoo Asteer dhimma kana irratti soomaaf sagada labsite Waaqayyoon kadhatte Yesuusiidhaaf galanni guddaan gara mootii seente mootii yaada jijjiirsite. Mootiin garuu gaafa riibni irraa fuudhame galmee gaafa gaggaragalchu Mardakiyaas namni jedhamu mana mootummaa isaa keessatti oolmaa guddaa mootummaadhaaf nama ooledha. Gatii guddaa mootummaadhaaf nama kafaleedha namni kun. Kanaaf Mardakiyaas seenaan isaa gaafa laallamu seenaan isaa seenaa gaariidhaan galmaa'ee jira. Nama seenaa gaariidhaan galmaa'e kanaaf maaltu godhame jedheetiin hamaa yaamee gaafate. Hamaa gaafa yaamee gaafate akkas jedhe hamaa nama mootiin jaalatuuf maaltu ta'a jedheen. Nama mootiin jaalatuuf maaltu ta'uu qaba jennaani namni mootiin jaalatummaa ana malee kan biraan jiru jedheet hamaan yaade garaasaatti. Sababni isaa mana mootummaa sana keessatti olaanaan isa. Mana mootummaa sana keessatti inni waa hundumaatti duursadha itti aanaadha. Kanaaf namni kun anaaf kan maluudha waan ta'eef jedheeti waan gurguddaa dubbate. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Farda mootii yaabbataa uffata mootiin itti uffamaa gonfoo mootiin hin kennamaaf hallelujaa galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Biyyattii keessatti immoo namni maqaan isaa beekamaa ta'e inni amma immoo maal barbaade Mardakiyaasittu farda naa gottoo ta'a anatu fardarra ta'a jedhee yaade inni namni beekamaa ta'e immooyyuu farda gottoo ta'eefi isaa boo deemuu qaba jedhee labsii ofirratti lallabe. Kanaaf daddafiitii Mardakiyaas nama jedhamu isa balbala mootummaa koo afoo taa'u sanaaf isa nama achi taa'u sanaaf daddafii waan kana godhiif jedhe Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nama mootiin jaalateef maaltu ta'a? Farda mootii yaabbate, gonfoo mootii kaawwatee tonaannaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nama mootiin jaalateef maaltu ta'a jennaa kana taa'ee intarreesse galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Itti uwwiseet fuulduraa deemee sagaduuf eegale. Nama maal gochuudhaaf karoorse? Nama ajjeesuudhaaf karoorse. Kana booddee Mardakiyaasin mandara marsiisee erga deebi'ee booda Mardakiyaasin naannessee erga deebi'ee booda Mardakiyaasin eegaa ulfinatti uwwisee uffata ulfinaatti uwwisee fuuldura deemee erga faarfatee booda yookaan immoo erga isa kabajee booda erga isa sagadee booda erga fuuldura isaatti kufee booda erga fuuldura isaatti salphatee booda gara manaatti ariifatee galee nuun jedhama caam. Ariifatee gara mana isaa galee. Ariifatee gara manaa deemeedha macaan. Muddamaan gara manaa deemeedha. Maakaatuu daalaa laafaa jaaraa baadiyyaa yaaboo. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hagam isinii galaala laata wanta inni dubbadhu kun amma. Ariifatee gara manaa deemeedha. Muddamaan gara manaa deemeedha har'a. Har'a mariidhaaf gara manaa deemaa jira. Erga salphatee gara manaa deemaa jira. Erga salphinni isa mudatee gara manaa deemaa jira. Ariifatee gara manaa deemeedha. Ariifatee isa deeme gara manaa. Gara manaa erga deemee booda gara manaa erga galees jechuudha. Erga gara manaa galee booda jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Galees wanta isa irra ga'e hundumaa zeeraa haadha manaa isaatii fi firoota isaatti hundumaatti ni himedha. Waan isa irra ga'e kana rakkina isa irra ga'e kana waan isa mudate kana hunduma isaa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Waan isa irra ga'e waan isa mudate kana hunduma isaa zeeraa haadha manaa isaa fi firoottan isaa hundumaatti galee hime. Yoom erga salphatee booda hima galee salphina isaa hima.
Akka salbanneef dura soo malatee jiraate, dura soo dura gaafatee jiraate, dura soo dura himatee jiraate, haati manaa isaa kun furmaata of harkaa qabdi. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanaaf. Haati manaa isaa kun waa beekti. Beektuu wayiiti haati manaa isaa kun. Namichaan kun haadha manaa isaa wajjin marii dhabuun isaa isa kuffise. Isa salphise. Salphistuu bichaa miti amma du'aatti isa geesse nama kana. Gara dhumaatti ilaalla. Hanga du'aatti deeme namni kun. Hin salphate namni kun. Haadha manaa isaa wajjin mari'achuu dhabuun isa salphise. Osoo haadha manaa isaa wajjin mari'atee jira ta'e. Hin salphatu ture. Gaarraa ganaa erga salphatee booda salphina isaa himachuu galee. Osoo hin salphatiin osoo dursee dhaqee himatee jiraate haati manaa isaa kun salphina kana hin oolchiti ture. Salphachuu kana haati manaa isaa isa oolchiti ture. Haadha manaa isaa kana homaattuu lakkaa'u ture. Iddoo hin kennineef bakka hin laanneef osoo bakka laateef jiraate osoo iddoo kenneef jiraate isa keessatti iddoo guddaa osoo qabaatte haati manaa isaa. Yookaan gaa'illi isaa maatiin isaa firoottan isaa isa keessatti iddoo gahaa osoo qabaatanii jiraatanii du'a isaa oolchu turan. Badii isaa oolchu turan. Salphachuu isaa oolchu turan. Salphachuu irras darbee badii isa hundumaarra darbee namichaan kun hin du'e. Boolla of namaa qotetti gale. Kiyyoo namaa qopheessetti seene. Fannoo namaa qopheessetti fannifame. Mardakiyaas biyya keessaa ol ba'ee samii irratti ol ba'ee mul'ata. Nama tochitti Mardakiyaas ilaalee salphachuu Mardakiyaas odeessa osoo hin taane kanamaa ta'e. Kanuma mataa isaa ta'e. Inni yaadni isaa karoorri isaa akka inni itti yaadee qopheesse akkas ture. Osoo haadha manaa isaa wajjin dursee mari'atee jiraate haati manaa isaa itti himti ture. Dursee haadha manaa isaa wajjin ture. Har'a nama meeqatu haadha manaa isaa wajjin mari'ata laata? Marii haadha manaa keessa wajjin qabdu. Waan gootan haadha manaa keessa wajjin hin mari'attu. Gochuudhaaf kan yaaddan dursitanii itti himtu. Badii isinitti dhufuuf jiru sana. Gaarummaa isaa ta'u waan badii isaa ta'u waan akkamiyyuu ta'e mariin barbaachisaadha. Gaa'ila jidduutti mariin barbaachisaadha. Mari'achuun gaa'ila gidduutti baay'ee tokko barbaachisaadha. Gaa'illi sun hin ijaarama. Gaa'illi sun hin diigamu. Gaa'illi sun akka inni ijaaramuuf maaltu barbaachisa? Gaa'ila jidduutti ijaaramuu gaa'ila tokkodhaaf kan barbaachisu gaa'ila sana jidduu maaltu jiraachuu qaba? Tokko mariin jiraachuu qaba. Mariin jiraachuu qaba. Mariin gaafa jiraate gaafa mariin kan jiraate ta'e marii keessa furmaatatu jira. Marii yoo jiraate furmaanni hin argama. Mariin hin jiru yoo ta'e furmaanni hin jiru. Furmaata argachuu yoo barbaadde gaa'ila kee keessatti mari'achuu sirraa barbaachisa. Haati manaa abbaa manaa wajjin mari'achuu qabdi. Abbaan manaa haadha manaa isaa wajjin mari'achuu qaba. Yommuu haadha manaaf abbaa manaa irra kan ulfaatu firoottan isaanii wajjin mari'achuu qabu. Firoottan isaanii ijoollee isaanii wajjin mari'achuu qabu. Ijoollee isaanii bira kan darbu firoottan isaanii wajjin mari'achuu qabu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Gaa'illi tokko waliin yommuu mari'atu furmaata. Macaafni qulqulluun tokko ta'urra lama ta'uu wayyaadha. Agartanii tokko ta'urra lama ta'uu wayyaa. Inni tokko yogguu kufee tokko hin kaasa. Inni tokko yoo dadhabe tokko hin jabeessa. Fo'aa takkaan fo'amte irra kan lamaan fo'amte lama kan fo'amte irra sadiin kan fo'amte daftee hin cittu. Daftee hin cittu. Namni kuni sababbii du'uusaa kan ta'e sababbii salphachuusaa kan ta'e marii dhabuusaati. Hojjetaa mootummaa tokkooti. Aangoo guddaa qaba. Marii dhabuun isaa garuu isa ajjeesise. Mari'achuu dhabuun isaa isa ajjeesise. Kallattii kanaan geggeessitoota biyyaa kan taatan yoo jiraattan sagalee kana kan dhaggeeffattan yoo jiraattan isin barbaachisa. Mariin isin barbaachisa. Mari'achuun isin barbaachisa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hamaan marii dhabeeti kan inni du'e. Hamaan marii dhabeeti kan inni bade. Hamaan marii dhabeeti. Mariin baay'ee tokko barbaachisaadha. Mari'achuun barbaachisaadha. Gaa'ila wajjin mari'achuu. Gaa'ila bira kan darbu yoo ta'e immoo maatii gaa'ilaa sana keessa jiru wajjin mari'achuu. Maatii gaa'ila keessa jiru wajjin bira kan darbe immoo firoota wajjin mari'achuu. Firoota bira kan darbe biyya wajjin mari'achuu nama gaafata. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hamaa akka inni du'u kan isa taasise marii dhabuusaati. Haati manaa kusaa kuni furmaata of harkaa qabdisi. Hinduu ture namni kun. Hinduu ture sila. Hinduu ture namni kun. Hin badu ture namni kun. Hin kufu ture namni kun. Hin salphatu ture namni kun.
osoo haadha manaa isaa wajjin mari'ate. Namni inni salphisuudhaaf deemu kun eenyu akka inni ta'e haati manaa sirriitti beekti. Namni inni akka isaaf kufu gochuudhaaf deemu kun, namni inni salphisuudhaaf deemu kun eenyu akka ta'e haati manaa isaa sirriitti beekti. Namni akkas jettee haati manaa isaa galanni ulfinni Yesuus Kiristoos galee haadha manaa isaatii fi firoottan isaa hundumaatti hime. Yommuu haati manaa isaa fi firoottan isaa warri beektonni Mardakiyaas inni ati amma fuula isaa duratti kufuu jalqabde kuni sanyii Yihuudii yoo ta'e raawwatteetuma kufta. Yesuusiidhaaf galanni guddaan raawwatteetuma kufta malee isaan mormuu hin dandeessu ittiin jedhe. Sababni isaa isaan mormuu hin dandeessu gaafa ittiin jettee itti himtu. Kanaaf nama kanaan mormuu hin dandeessu. Raawwattee dura keetti bara baraan kufuu keeti. Nama kanaan mormitee jiraachuu hin dandeessu. Sababni isaa dubartittiin tun yookaan immoo firoottan isaa kuni Mardakiyaas Yihuudiidha. Yihuudoonni immoo Waaqayyoon bulu. Waaqni isaanii nama jilbiifachiisa malee hin jilbiifatu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sirriitti beekti. Mardakiyaasiin qofa miti, Waaqa Mardakiyaas sirriitti beekti. Waaqni Mardakiyaas nama jilbiifachiisa malee nama hin jilbiifachiisu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqni Mardakiyaas kuni akka ati jilbiifatu warra saba isaatu kan akka jilbiifatan taasisa malee sabni isaa akka jilbiifatu hin taasisu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Macaafni qulqulluun yommuu dubbatu akkas jedha. Anteneen akka yaa'ineen bileen akka inni si tuqe agartuu ija kootii tuqe. Warri si morman hin bututu malee hin jiraatan. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Haalleluuyaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf Mardakiyaas dursee haadha manaa isaa wajjin mari'ateera soo ta'e haati manaa isaa kuni fi firoottan isaa kuni Mardakiyaasinii fi seenaa Mardakiyaas, sanyii Mardakiyaas eenyuma akka inni ta'e Mardakiyaas eenyu akka waaqeffatu Waaqni isaa maal akka ta'e mara beekti jarri. Kanaafidha isa duratti kufuu jalqabde eega ta'e hin kufta malee raawwatteetuma kufta dhani. Raawwatteetuma kufta bakka asii dhumateera dhani. Kan tuquu hin qabne tuqxeerta asii dhumateera. Nama tuquu hin qabne tuqxeerta asii dhumateera. Namatti bu'uu hin qabne itti buuteerta asii dhumateera dhani. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Agartanii Mardakiyaasi. Salphina Mardakiyaas agartanii. Maal ta'ee salphate Mardakiyaas? Marii dhabee salphate. Maatii isaa wajjin hin mari'atu. Haadha manaa isaa wajjin hin mari'an. Ijoollee isaa wajjin hin mari'an. Waan gochuu barbaade ofumaa isaatii godhe. Aangoo isaatti fayyadamee godhe. Garuu dhumni isaa badiinsatti isa geesse. Du'atti isa geesse. Rakkinatti isa geesse. Buleessa koo obboleettii ko. Mariin baay'ee tokko barbaachisaadha. Mari'achuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Baay'ee na dinqa baay'ee. Mardakiyaas yoom manatti galee gaafa salphate manatti gale. Dura soo mana galee namni kun haadha manaa isaa wajjin wanti akkanaa kun akkana gochuufan jira. Mardakiyaas nama jedhamu fannisuufan jira jedhee soo haadha manaa isaa wajjin mari'ateera. Hin godhin jettiin. Hin godhini. Maaliif? Mardakiyaas jechuun Yihuudiidha. Waaqni Yihuudootaa immoo nama dhiisu. Saba isaa irratti nama dhiisu. Warra saba isaa tuqani hin balleessa malee hin dhiisu. Raawwateetuma balleessa. Saba dhuunfaa isaa irratti warra saba isaa tuqan akka waan ija isaa tuqaniiti. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akka waan ija isaa tuqaniiti waan ta'eef Waaqni isaa waan sin dhiibnee fi Waaqni isaa waan raawwatee si balleessuu fi nama kanarra harka kee kaasi ittiin sirnaan hin beekti waan ta'eef. Inni garuu haadha manaa isaa wajjin mari'achuu dhabuun du'atti isa geesse. Fannoo Mardakiyaasiif qopheessetti ofii isaatii fannifame. Maqaa Yesuus Kiristoos diinni keessan ofii isaatii fannifamu. Inni boolla siiqotetti ofii isaatii gala. Hin shakkiin kana Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ati Yesuus Kiristoosin qabaadhu malee ati gooftaa kana faana deemi malee Mardakiyaas bar galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waaqayyoo isaa sirriitti beeka. Akka inni isa hin ganne sirriitti beeka. Haamaan hagam yoo qoteeyyuu inni immoo iyyuu boolla haamaan qoteef caalaa boolla biraa qoteef galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Gaarummaa isaa ittuma fufeen gaarii godha ture namni kun. Hojii mootummaa isaa keessatti gaarii hojjeta ture.
gaarummaan isaa inni hojjete sun gaaf tokko mootirraa hirribni gaafa fuudhamu gaggalabbatuutti ka'e galmee gaggaragalche ere gaafa laalu tukurri jedhee gaafa laalu Mardakiyaas gaaf tokko du'a isa oolcheera yeedhe bakka mootii nan oolee jedhee bakka een oolte galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Kanaaf Mardakiyaas maaltu godhamere humtuun godhame. Mardakiyaas inni ati amma fuula isaati duratti kufuu jalqabde kun sanyii Yuudii yoo ta'edhani. Yuudiidha. Maal gochaa turte sanyii Yuudota? Maaltu itti buusiin jedhe saba Waaqayyootti maaltu buusiin jedhe? Maal gochaa turte? Maaliif itti buute? Amma raawwattee kufta malee hin kaatu jedhani. Raawwattee badde malee hin kaatu jedhani. Badii keeti bakka jedhani. Raawwatteetuma baddaa. Raawwatee badee mun banne. Raajii dubbatanii. Raajitti dubbatan namicha. Yesuusiidhaaf galanii guddaa. Yoo duuma isaan kana dubbachaa jiranuyyuu warri xu'aashonni jechuun namoonni kolaafamaniiti. Mootummaa sana keessatti kan hojjetan jechuudha. Hin kolaafamu. Dubartii bira akka hin geenyee fi hin kolaafamu jechuudha. Yesuusiidhaaf galanii guddaan haa ta'u. Dhagni isaanii guutumaan guututti irraa murama jechuudha. Irraa murama. Guutumaan guututti dhagni isaanii irraa murama. Maaliif dhiirota garuu dhagni isaanii qaamni saalaa isaanii irraa murama. Sababni isaa qaamni saalaa isaanii wanti irraa muramuu fi dubartii bira akka isaan hin geenye. Sanyii akka hin godhanne. Raawwatanii garbicha akka isaan ta'aniif. Abdii biraan qaban ka. Erga kolaafamanii, erga irraa muramanii abdiin qaban. Ijoollee kiyyaa fayyaada jechuun hin jiru. Maaloon hin jiru mootummaa sana keessatti hojjechuudha. Otuma isaan kana isa wajjin dubbachaa jiranu xu'aashonni mootichaa dhufanii Haamaaniin gara nyaachisaa Asteer qopheessiteetti geessan nyaachisa isinitti fakkaate nyaachisa bichaaf nyaachisa miti salphina guyyaa salphina isaa bakka inni itti salphateetu asi. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Fannoo Mardakiyaasiif qopheessi isa dhumdhuma 50 meetira 25 ofii isaatiitti awwaalame. Ofii isaatiitti fannifame. Bartoo jira Mardakiyaas maal ta'e? Mootummaatu fannise. Maaliif? Mardakiyaasin fannise. Mardakiyaasin fannisuudhaaf itti qopheesse. Mardakiyaasin qopheessee ofii isaatiitti galee kana maaltu isa godhe? Marii dhabuu isaati. Yoom nuun mari'atedha namu. Yoom nuun mari'ate? Yoom nutti hime? Kiyyoo xaxee ofii isaatii ittiin qabamee kufe. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni kun kophaa isaa hojjechuu isaa kophuma isaa waan hojjete kana hundumaa kophaa hojjechuu isaa maal irraa barra? Mari'achuu dhabuu isaa akkamitti beekna? Osoo mari'atee raate, osoo dubbatamee raate, osoo haasa'amee raate haati manaa isaa hin dhageessi turte. Haati manaa isaas firoottan isaas kan isaan dhaga'an guyyaa gaafa inni isaa itti meedha. Guyyaa gaafa salphatee gara manaatti gale. Waajjira mootummaa iyyuu seenuu dhiisee gara mana isaa. Guyyaa sana salphate namni. Dhaabichi kun. Guyyaa sana salphate. Guyyaa sana salphate namichaan. Salphinni isaa guyyaa sana ture. Guyyaa sana himate. Haati manaa isaa gaafa dhageessu kakkawweette bakka. Yeette bakka. Akkasii Mardakiyaasiin kun Yuudiidha. Yuudiidha. Salphatteerta jettee. Salphina isaa dursiteetti himtu ture. Gaa'ila gidduu mariin hin jiru yoo ta'e gaa'ila sana keessatti diigamuutu dhufa. Gaa'ila sana keessatti rakkinatu mudamuu danda'a. Mariin baay'ee tokko barbaachisaadha. Gaa'ila gidduutti baay'ee tokko mariin barbaachisaadha. Wal mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Waliin haasa'uun baay'ee barbaachisaadha. Waliin yeroo dabarsuun baay'ee barbaachisaadha. Waan gootan waliin mari'achuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Hojjettoonni mootummaadha kan taatan yeroo kanatti sagalee kana egaa kan jirtan yoo jiraattan mariin baay'ee barbaachisaadha. Gaa'ila keessa wajjin mari'adhaa. Gaa'ila keessan akka waan beeknetti hin lakkaa'inaa. Gaa'ila keessan akka hiiqaa manaatti hin ilaalinaa. Gaa'ila keessaniif iddoo guddaa kennaa.
Gaa'ila keessaniif bakka guddaa laadhaafi. Gaa'ila keessaniif kabaja guddaa kennaa. Namni kun gaa'ila isaa akka inni bakka hin kennineef akka inni iddoo hin laanneef argaa jirra asirratti. Osoo bakka kennee iddoo laate, osoo marii qabaate, osoo walitti dhufeenyi isaanii gaarii ta'e, salphina kana hin oolchiti ture haati manaa isaa kun. Dhugaa Waaqayyoo salphina kana silaa oole namni kun. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhugaa Waaqayyo oole sila namni kun. Ima oola namni kun. Namni kun silaa ima oola. Namni kun akka inni hin oolleef kan isa sakaalee isa kuffisee marii dhabuu isaati. Har'a meeqaa keessantuu walii wajjin mari'ata. Gaa'ila keessa mariin yoo jiraachuu baate rakkisaadha. Waliin mari'achuun gaa'ila keessatti baay'ee tokko barbaachisaadha. Waa'ee jireenyaa mari'achuun barbaachisaadha. Waan gochuu barbaadan mari'achuun barbaachisaadha. Dhala isaanii irratti mari'achuun barbaachisaadha. Walitti himuun baay'ee barbaachisaadha. Iftoominni baay'ee barbaachisaadha. Iftoominni gaa'ila gidduu jiraachuu qaba. Iftoominni gaa'ila gidduu hin jiru yoo ta'e, mariin gaa'ila gidduu hin jiru yoo ta'e, yaada wal jijjiiruun gaa'ila gidduu hin jiru yoo ta'e, gaa'illi sun ariifatee diigama. Gaa'illi sun diigamuudhaaf hin ariifata. Iftoominni hin jiru yoo ta'e, waliin mari'achuun hin jiru yoo ta'e, walii yaaduun hin jiru yoo ta'e, wal dhaggeeffachuun hin jiru yoo ta'e, gaa'illi sun diigamuudhaaf hin ariifata. Gaa'illi tokko gaa'ila ta'e akka inni itti fufuu yoo barbaade waliin mari'achuu. Inni macaafni qulqulluun gaafa jedhu tokko ta'uurra lama ta'uu wayyaa jedha. Tokko ta'uurra lama ta'uu wayyaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Tokko ta'uurra lama ta'uu wayyaadha macaafni. Tokko ta'uurra lama ta'uu wayyaadha. Macaafa ture. Inni tokko yoo kufe tokko hin kaasaa. Tokko ta'uurra lama ta'uu wayya wanti jedhuuf macaafni tokko yoo kufe tokko hin kaasaa. Tokko yoo kufe tokko maal godha? Tokko hin kaasa. Tokko yaada hin taane yoo kan yaadu ta'e inni tokko immoo yaada sana akka inni jijjiiru taasisa. Inni tokko yaada gadhee kan yaadu yoo ta'e tokko keessa immoo yaada gaariitu jira. Inni tokko yoo dogongore inni tokko immoo iyyuu dogongoruu dhabuu danda'a. Kanaaf tokko ta'uu irraa lama ta'uu wayya. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lama yoo ta'e wayya. Nama lama yoo ta'an yaada wal jijjiiru, waliin mari'atu, waliin haasa'u, wal gorsu, wal deebisu, karaa jal'inaa irra, karaa badiinsaa irra, karaa hin taane irra wal deebisu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Tokko yoo kufe tokko hin kaasa. Tokko yoo dadhabe tokko hin jabeessa. Tokko yoo laafe tokko cimaadha. Kanaaf lama wanni ta'eef kana jechuun haati manaaf abbaan manaa tokko wanni jedhameef waan hundumaaf barbaachisaa akka inni ta'eef haati manaa maali? Gargaartuudha. Gargaartuudha. Hamaan silaa hin gargaarama ture. Beekumsa qabduun silaa hamaa gargaartee turte. Ogummaa qabduun hamaa hin gargaarti turte. Odeeffannoo qabduun hamaa hin gargaarti turte. Hubannaa qabduun hamaa hin gargaarti turte. Hamaan akka inni hin gargaaramneef kan isatti kiyyoo isatti ta'e haadha manaa isaa wajjiniin tokkummaa dhabu. Haadha manaa isaa wajjiniin marii dhabu. Haadha manaa isaa wajjiniin haasawa dhabu. Haadha manaa isaa wajjiniin dubbii dhabu. Inni kun hamaan akka inni duusa taasise. Du'a badaa akka inni duusa taasise. Waliin mari'achuun gaa'ila jidduutti waliin mari'achuun baay'ee tokko barbaachisaa. Baay'ee tokko barbaachisaa. Sirriitti barbaachisaa.
hamaa fi gaa'ila hamaa yookaan hamaa fi haadha manaa hamaa waan guddaa akka irraa barattanii fi irraa qayyabattan wanti guddaan isin keessatti akka hafe abdiif amantiin qaba. Egaa sagalee kana sheer walii godhaa namoonni baay'een haa dhaga'anii irraa baratan. Gooftaan ulaa bantii waaqaa banee isin haa eebbisu. Barumsi nama jijjiira. Nama dammaqsa sammuu namaa bana. Nama hubachiisa. Nama guddisa. Ilaalcha namaa fageessa. Safara keessaa baasee addunyaalessa si taasisa. Barumsi safara keessaa si baasa addunyaalessa si taasisa. Ilaalchi kee hin bal'ata. Maqaa Yesuus Kiristoos ilaalchi keessan haa bal'atu. Gaa'ila keessan irratti, yaada keessan irratti, hojii keessan irratti maqaa Yesuus hin bal'adhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa isinan jaaladhaa, isinan kabajaa. Akka isin jaaladhuuf isin kabaju sinu gaarii gootanii beektu. Gooftaan isin haa eebbisu. Barri keessanii fi jireenyi keessan hojiin harka keessanii hundi dhiiga holichaatiin kan eebbifame haa ta'u. Hamaa fi gaa'ila hamaa. Hamaa fi haadha manaa hamaa. Waan baay'ee barattanii du'a oola sila namni kun hin beetti. Waaqni isaanii dabarsee kan isaanii harka waaqni isaa cimaadha. Hamaa dabarsee harka keetti hin laatu. Hamaan dabarfamee harka kiyyatti laatettee hin yaadini. Situ kufaafi malee. Situ fuuldura isaatti kufa malee. Situ fuuldura isaatti jilbiifata malee. Hamaan siif hin jilbiifatu jettee. Mardakiyaa siif hin jilbiifatu. Hamaa situ fuuldura isaatti jilbiifata malee. Mardakiyaa siif hin jilbiifatu yaa hamaa jettee. Hamaatu kufe. Mardakiyaa situ ulfaati. Kufaatii hamaadhaaf makinaan inni guddaan jedhee sagalee kana gaafa laallu marii dhabuusaati. Mari'achuu dhabuusaati. Jaayila isaa wajjin, firoottan isaa wajjin, sanbira yoo darbe biyya wajjin mari'achuu dhabuusaati. Mootii wajjin hin mari'atu. Akkuma barbaade deema. Akkuma barbaade hojjeta. Gen salphinatti fide dhumni isaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sinan jaaladha. Sinan kabaja. Sheer godhaa. Waliif daddabarsaa. Buleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsa bilbila kootii duwwaa 912 99 40 yoo ittan na argachuu dandeessu. Itti eebbifamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Barumsaa gaa'ilaa taanee ammas yeroo biraatti immoo waan hafuurri waaqaa na keessa kaa'e. Qabadhee nan dhufa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan hafuurri waaqayyo nu keessa hin kaa'in yoo ta'e akkasuma lallabnee namnis ittiin fayyuu faayidaa hin qabu. Wanta hafuurri waaqaa nu keessa kaa'e immoo namas hin fayyisa, nama boqochiisa, nama dammaqsa. Akkuma ammaa kana jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Sidan jaaladha guddaa.